Obbo Gammeen akka nyaata biizaa kana jaallatan utuu anaan jaallatanii maal qabame yaa uummata? Maal jettu isin? Nyaata inni filatu keessaa ganamas galgalas guyyaan kan isa nuffisiisne filannoon isaa piisaa bakka piisaa baay'ee jaallata malee kitee hin beeku. Namni piisaa hojjete yookaan namni piisaatti agarsiise fudhatee gala namicha. Annaanis immoo maa gochuu hin dandeenye waan inni jaallatu hojjechuun dirqama. Yaa yeroo hundumaa ani waan mana keessa jiru cinqiin dhaqu. Waanuma mana keessa jiru walitti qiqindeessee mana hojjedha waan akka piisaa foxaayiree minaamin hojjechuu kana immoo anis baay'een jaalladha nan uffisiisuu nan salacha'u piisaa waliin haa hojjennuuti aga xumuraatti nu waliin tura humni isaa jalqabni isaas immoo akkam akka ta'e nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii jirra galata waaqaa baga nagaa taatanii inni akkuma argitanii kobbortaa keessa galee kushiinaa keessatti hin argama baay'ee qorraa beektu waqtii isaa waan ta'eef. Egaa dura soosiisa qopheessee kaawwadheeranii soosii biisaa inni manatti hojjetan baay'ee tokko mi'aa qaama isaatii hojjedhaatii mokkoraatii ilaala waan hundumaa qopheessee reedii godhee fidadheanii bukkoo isaas immoo kunoo bukeeffadheetiin jira warri akkan hojjedhu kanatti yaaluu barbaadda yaaluu dandeessu warri immoo akkasiin galeettis immoo akka beektanittis hojjechuu dandeessu yeroo baay'ee isa kanarraa nan dubbadha waan ta'eef. Kunoo akkuma argitanii bukkoo isaa sirreeffachaa jira jechuudha. Bukkoo piisaa. Yeroo hundumaa kan na rakkisu piisaan hojjedha gaafan jedhu mana keessaa wanti piisaa ittiin hojjetamu hin dhibu garuu kan dhibu chiizii bakka moozariilaan baay'ee rakkoodha biyya kanatti. Yoo fagoo deemtanii suuppermaarkeetii irra ta'e malee hin jiru suuppermaarkeetii ammaaf ammatti dhaquun nama mijatu. Ergan bukkoo koo haala kanaan sirreeffadhee fooxaa itti uffisee fooxaa qulqullina qabu bukkoon isaa sirriitti akka faaffa'ee kof jedhuuf jechuudha. Duraanis immoo koffee dheeraa yeroo akka kanaattis immoo diraa diriirsinee sirreessinee yeroo daqiiqaa 5 keenyee booda gara oovenitti galchine baay'ee tokko keessisaa namatti toles foonjii ta'a jechuudha. Achi bukkoo sana haaluma sanaan lafa kaawwadhee kunoo amma kana immoo bakka kana buphaatiin hojjechuu fi asirratti kana qopheeffadhee buphaa feelamaa akkasuma shunkurtii timaatimii fi qaaraa qofadha. Barbaannaan jiraannaan roosmerii fireeshii sitti dabaluutii dandeessu ani garuu roosmerii fireeshii nan qaban ture asirratti dabaluu hin barbaanne soosii isaa keessatti dabaleen jira soosii piisaa gaafa hojjetan roosmerii fireeshiis ta'e gogaa isaatiin gogaa isaa akka qimamiitti soosii fireeshii isaa immoo soosii isaa keessa akkasumatti kuttanii miiccan yeroo boostan deebismaam foolii isaa jettu moo mi'aawuu isaa jettu moo bakka baay'ee tokko namatti tola yaa'u buphaa koos immoo timaatimiis qaaraa isaa gana ga'u qopheessee kaawwadheera akkuma isin beektan nama lama qofatu mana keessa jira waan ta'eef. Alli hirroobaa gadi camadaa walitti hunkura walitti fuudha. Ani immoo as kanatti hojjechaan jira jechuudha. Kun akkuma asirratti argitan waan na barbaachisu qopheessee jira. Soosiis immoo hojjedhee lafa kaa'een jira akkamitti akka soosii piisaa hojjetan kanaan dura yeroo lama moo akkam hojjedheen ture ammas immoo risiin barbaachisu jiraate mana keessan keessatti hojjetachuudhaa fi waanuma salphaa ta'e yaa'u jalqaba kan barbaachisu timaatimiidha akkuma beekamu itti aansee shunkurtii adiif diimaa. Zayitii akkasumallee sukkaara shaboo isaan kanadha hojjedhura deebiin nutti agarsiisu jettanii isinitti agarsiisuuf homaa gara duubaatti hin jedhu ofii koodhaan hojjetadhuutti isiniif immoo barumsa ta'a jechuudha. Yaa wantoota na barbaachisan irra keessatti dabalaman haala kanaan qopheessee erga lafa kaawwadhee booda bukkoon koo akkasittiin koffedhee ol ta'ee jira jechuudha. Isa booddee nan kukkutadha booda akkana rakkisni yookaan immoo booda erga bishaatee booda yeroo kukkunnu nu jalaatii akka tokko ta'uu danda'a. Seeraan namaan ciccitu kanaafuu bukkoo isaa irratti jilqa abeeti. Erga haala kanaan kukkutee qirsiitti baasee booddee oovenii keessan gashaa yaa akkuma argitan ooveniin ifaa jira nan baneera waan ta'eef akka ho'utti malee qorrasa keessa yoo taa'e hin ta'u. Hin cimillee qamaa jechuudha dafeen bokkoo dafeellee bishaatu bareedee hin bahu. Kun oovenii keessa galchee daqiiqaa 4 turse. Xiqqooshee akka inni wal qabatuudhaa fi maaliif soosii wajjin yoon keessa galchee keessa turse soosiin sun irra keessatti buphaan illee akkasuma timaatimii minaaminii isaa goggoguu danda'a. Hin lallaafu jechuudha. Achi booda daqiiqa xiqqoo keessa tursee bukkoon isaa cabxee keessaa baasee haala kanaan soosii isaatti intina gochaan jira. Soosiin kun immoo maaf daalachaa yookaan addaatii kan jenne kaameraadha malee diimaadha jechuudha kun peestituu miitoon hojjedhe. Achi booda timaatimii buphaa fi akkasuma shunkurtii qaaraa koo ergan itti dabaladhee midheessa kan jettan piizaa wajjin deema kan jettan qabaattan mana keessan keessaa itti dabalachuu dandeessu isinii
Kun akkuma argitanii ovenitti kootti deebisee galchiitiin jira jechuudha. Isarraa immoo firiizarii keessaan kaa'a. Firiijii jala isaa ta'uu hin taane firiijii irra isaa baraadoo keessa kaa'ee yeroo itti aanullee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Homaa rakkina hin qabu. Guyyaa guyyaatti hojjechuurra. Amma kunoo haaluma argitanii piisaan keenya bilchaatee bareedeetu jira. Kun akka kanaatti wanti irra keessatti dabalamu soosiin illee bilchaatee hojjetamee buuphaan illee bilchaataa akkasuma timaatimiin baay'ee hin barbaadu jechuudha. Keessuma galchinee baasuudha. Kanaafuu bukosa dursinee daqiiqaa muraasa galchinee baasuu qabna jechuudha. Amma kana nyaachuudhaaf isinis immoo qophaa yoo har'a fiizikaalii piisaa hojjechuu hin qabu. Garuu waan barbaaduuf obbo Gammeen piisaa waan farsaniif yaa'u daqiiqa natti fudhatutti kaanaani homaa gochuu hin dandeenye. Soosisa sammumaan hojjedhee kunoo nyaachuu jalqabnee jirra. Bakkee keessa yookaan alli yeroo bokkaan roobu baay'eema tokko duduu kanaa akka tokko litti tatta'a. Ibsaan illee mana keessa namatti hin tolu. Moobaayilii bannee bira kaawwanneerra jechuudha. Ibsaa dabalataa fi innaa akkasii piisaan keenya kana fakkaata. Yaa baay'ee mi'aa. Isa kaan nyaata biraa utuu haga maal mi'aa sukkaaratti firfirsee akkasumara koomentiin kennu garuu piisaa arginaan tuma qixxee bukoo micciiramaa isaatti kennee jajeeddu'a. Waanuma jaallatuuf ta'een beeku. Innaa akkasiin jenna. Yeroo baay'ee viidiyoo hojjennu yaa waanuma viidiyicha keessa jiru haasa'uudha kan inni barbaadan. Garuu nuti yeroo biraa waan waliin argineef hundi hojii mataa isaa oolee waan galuuf ajandaa biraa keessa galla. Kanaafin sagalee irraa miyuutii gochuutti jarjaraa jechuudha yeroo baay'ee. Innaa akkasiin jenna. Viidiyoo keenya yoo jaallattan ta'e sunitti tole. Baay'ee akkasuma jaallattan nu kabajan nutti agarsiisaa jirtu galatoomaa isiniin jenna. Akkasumallee warri sabiskiraayibii gochaatii jirtan viidiyoo keenya ilaalaa jirtan yaada keessanii nu jajjabeessaa jirtan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuutii barbaanna. Viidiyoo biraatiin aga deebinee dhoonutti isa kanammoo warri isinitti tole bichaan laayik sheerii yoo gootanii nutti tolaa. Ogumayyuu piisaan sun baay'ee mi'aa. Ani garuu piisaa hojjechuusaa malee nyaata isaatti badaan ariifadhu. Garuu baay'ee tokko mi'aa baay'ee. Kun akka kanaatti saayinaa qullaa hambisnee jirra. Carraatti yaanutti itti haa guutu. Yeroo itti yaanus immoo waan biraa isinii qabanneetii dhufnaa nagaa ta'a baay'ee.